ما شاء الله تبارك الله قبيل روزا كما تقول تجرا وان دون ما تولودا وان دون ما جمتي سودا أبا منا روزا فبا ورايشي ولا ركورتي دو تك جمني باي سنجم سلا تشوفي يجودا دام سجك يا روزا بران جاونا كابدني أكو متفو في تجرا أما اللي دام سجك يروحون دوما روزا بران ناجا جرين المنما كوني واحد تجيش واحد دبوابي هدونا ما إيه جارو فول درامو إفنا ما تاسسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو كم نجاكيس نبيا كيسن أمتا كشتي نورا بدي ini turkiche ni badi akasiti banne nuti lidu gabanne sinin jechu barbada doto kabajam doto kena video kena like koda subscribe koda ummata akasiti sinin jechu barbada dugumati wamba ina makamachisu wamba ina matitoluda rosa amalle baga gamadde kongrensi sinjine jira wantoota hedduu keessa dabarsitee as ga'uu keetitti immoo baay'ee gammadee jira akka goote jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Baga gammaddee nuti si gammannee jirra obboleettii keenya qaaliif gaarii nama. Baga hamilee kee rabbiin ittiin si ga'ee baga guyyaa kee nama jaallattu nama siif ta'u nama jireenya keetii ta'u baga rabbiin si milkeesse. Isinin jedha. Wala waan addaati waan ajaa'ibaati waan baay'ee namatti toludha waan baay'ee nama gammachiisudha. Isileen akkasumatti dadhabdee bu'aa wayii hedduu ceetee maal jettee wala abbaa manaa isii argachuu kanarratti bakka baay'ee nama gammachiisa. Gammachuu hedduu qabdi kophaa isii fiitii kophaa isii tattaafattee kophaa isii olaa bittaa kophaa isii mana sirreessa bakka abadan namni jechuun amma namoonni tokko roozaa ni arrabsan jechuudha. Namni yookiin takka yookiin lama akkuma isheen dubbattetti kuni namni gaafa iddoo gaarii gahu gaafa nama gaarii argatu namni maal isinitti fakkaata ijoolleen obboleen kiyya gaafa ati guddattuu fi gaafa ati guddina dhabdu namni si jibbaa bakkuma kamittuu jechuudha. Mee fakkeenyaaf fudhanne gaafa ati guddina dhabdu gaafa ati guddina dhabdee isaan jala teettee isaan jala baqqaan jira miti akkanuma isaan ergamtee isaanii waraabtee isaanii daayitii isaanii tumtee jette namni sirriitti si jaalata gaafan immoo jechuudha ati guddina keessan hin jira miti akkanumatti ati kalaas yaani guddattee isaanirra ol tartee morma ol fudhattu namni si jaalatu jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf roozaa arrabsan namoonni namoota akkana xiqqoo morma ol fudhatan arrabsan kun maanni guddina kee jibbanii si arrabsu jechuudha. Maan bira tarteedha maa dandeetti akkana amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf ooroo namoota hedduutu arrabsee rakkoo isiin dhiyoo kana mudannoo waa'ee manaa dubbatti irratti as deebi'ee ammallee roozaan akkasii as deebi'ee kuulaniin akkasii as deebi'ee dhugumatti kan bira hattaa haadha hedduu fa'aa arrabsa namni jechuudha. Faayoo jechuun faayoo namni hin arrabsa akkasuma leensaatu hin arrabsanne leensaa muluu faamilii na fakkaata kuni hir'inni namni keenya qabu guddachuu kee yeroo argu si jibba jechuudha. Maana bira dartee maa gabbaatee haasoftii maaf intalli kun akkana taate ka jedhamu bakka guddina kee hamilee kee cabsuuf bakka sababa sanii si arrabsu jechuudha. Akka ati miidiyaa sanarraa battu akka ati namaaf yookiin nama saniif hin jaalannellee namoonni jiran jechuudha. Kanaaf isin jechuun barbaade hordoftootaaf kabajamtoota kiyya wallahi dhuguma dubbachuuf itti akka gammannee fi baga gammaddee obboleettii teenya isin jedha ammallee gammachuun ta'e dhumata hin qabne rabbiin si haa taasisu warroota yaadanillee warroota hamileef deemanillee rabbiin hamilee isaanii geettu haa taasisu akkasuma warroota jaalatanii qaban jaalallee isaanii wajjin rabbii umurii isaan haa dheeressu. Jaalala jechuun namni akka laayyootti ilaala malee jaalalli abadan akka qalleettiin argamu jaalalli warqeedha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf itti wanta akka kanatti na gammachiisee itti gammade baay'ee itti gammade wallaahi mucaan tun bakka guddaa kana ga'uudha. Namoo hiree eeggataa hireen namiitu garagaraa riskiin namiitu garagaraa. Shamarran keenya yeroo heerumtan yeroo laallattan shabaaba dargaggeessa otoo hin taane nama yaada qabu akkanaa kanatti yeroo dabalamtan waan ajaa'ibaati waan baay'ee nama gammachiisudha. Dhugumatti addaa jechuun roozaan gammachuu addaa qabdi. Kan isin jechuu barbaada gammachuun isii maalni inni tokko bakka hawwii isii ga'uudha. Galmi isii galmaan gachuudha. Hawwii isii galmaan gachuudha. Bakka waayyaatti jaalalli jechuun jaalalli waa hedduu beeka. Jaalalli waa hedduu caccabsa. Jaalalli sadarkaa ijoollummaati fi jaalalli turamee jaalatamuu fi jaalalli dhabamee jaalatamee dhabamee argamu jaalala abadan
diigamneedha jechuudha. As keessatti waa hedduutu jira laala. Jaalalli sadarkaa ijoollummaa sanitti ati heerume bultii jaalala odoo hin taanetti yoo hin jaalatte jechuudha. Akkuma jaalalli si qabi jaalatte. Jaalalli of beektee jaalattee yeroo nama dhabdee ergasii kuftee yoo achi kaate nama si jaallatu argattetti dhugaa jaalalli sun jaalala addaatti jedhama. Sababni illee jaalala isa duraatee fi jaalalli kufamee ka'amee caccabamee yaani kaka'u kuni inni namni sun nama fakkeenyaaf ani fakkeenyaaf mataa kee fudhu yeroo nama tokko jaalladhee dhabe baay'ee miidhama. Hin fakkeenya fudhanne ni miidhama jechuudha. Yeroo miidhamee ka'ee nama isa jaallatu yoo argate onneen isii sunillee san dagatee jechuudha. San of keessaa qalaazim namni tokko gaafa nama sanii wadhabe of keessaa hixaa beekate. Kan isin jettee suuraa isaa maaliisa waan fedhe yoo ta'e nama san jibbite taanaan abbaa fedhe yoo ta'e jibbite taanaan dhugumatti nama kamittuu deebi'uu hin dandeettu. Dhiiruma kamittuu shamarran battoo qaban akkuma nama jaalatu namallee jibbinaan dhiira kamittuu deebi'uu hin dandeettu. Garuu immoo gaafa kufiitii kana hunda darbitee nama isii jaallatu nama isii ta'u nama yaada isiitti galu yoo argatte dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni isiin sun akka hin gafin hin beekne jechuun hin gafne. Waan saniif rabbiin mootuyyuu fuuldura isii godhee nama isii jaallatu nama iddoo isii qabu nama maatii isiitti iddoo qabu nama maatii isiitti kabaja qabu isii taasisa jechuudha. Taasisee isiillee akkasitti itti gammadi. Kanaaf keessi isii gammadaa jechuu barbaadeeti. Wardoota kabajamtoota kiyyaa shamarran takka gaafa jaallattee dhabdee waa hedduu isii sammuu isii keessatti jireenya addunyaa kanarra oduu dhabamtee illee itti fakkaata. Garuu immoo gaaftee itti ilaaltee yeroo jettutti dhiirri akka isa bichaa hin taanetti fudhatta. Isa bichaa miti jettee gaaf kophaa kee haasoftutu jira. Yeroo wantoota garaagaraa namoonni tokko kitaabotii garaagaraa dubbisu, namoonni tokko quraana dubbisu, namoonni tokko yeroo cinqaan sammuutti dhuftee nama fa'a akka yaada kiyyaatti namoonni tokko immoo muuziqaa dhaggeeffatu. Ani yeroo sammuun koo na cinqamtu yeroo na dhukkubu maal dhaggeeffadha? Halkan quraana dhaggeeffadha. Yeroo sanitti baqqaa hin rafa. Ammayyuu samsuun keenya cinqamtu kanas quraana kee banadhee rafa naxaa kan utuuf hin beekin jechuudha. Shamarran jaalalli qabillee tokko muuziqaa dhaggeeffatanii irraa badantu jira. Tokko jechuudha. Tokko immoo akkasuma quraana dandeettii quraanaa qaban quraana dubbisuu kan dandeettii dhaggeeffachuu qaban kan dhaggeeffachuu barbaade dhaggeeffata jechuudha. Garuu gaafa mootuu ol kaatee sammuu kee muuziqamaan hadoochaa baatee muuziqamaan sa'aatii 24 muuziqaa yeroo dhaggeeffatetti sammuun kee itti badaa si deema jechuudha. Bakka ati duubarra sammuun kee sun yaani maaliif inni sun sheexaana. Namni muuziqaa dhaggeeffatu sheexaanumatu muuziqaa dhaggeeffata isin galee kuni sirrii miti. Kuni waan ta'ullee miti dhugaa rabbii dubbachuuf. Ati sheexaana faana gaafa deemte kasaaraa seente jechuudha. Garuu immoo gara rabbii keetii gaafa deebitee quraana dhaggeeffattii yoo dubbisuu dandeette yoo qara'uu dandeette qaraatee yookiin immoo kitaabotii garaagaraa namoonni dubbisan akkasii jechuudha. Ani waa'ee jaalalaa dubbadhan akka kootti jaalalli na miidhee jira. Gaafa jaalalli na miidhe sanitti harka kennee tureeyyu. Garuu immoo gaaf kophaa koo taa'utti ani gaafa teettee yaaddu. Gaafa teettee yaaddee ofiin haasoftu. Anarra guddinaa waan na furu namarra ofiin gaafa haasa'u na furu dhugaa rabbi dubbachuu duraan namatti haasaa ture. Adada oolee buluun mootuu kophaa koo yoon haasa'e waan sun akka furamu natti fakkaata. Ni furama mootuu gaaf teettee yaaddee jechuudha. Gaaf namaa walootee namatti haasofteetti sammuun kee inumaayyuu san caalaa si cinqama gaafa namatti haasoftu. Gaaf kophaa kee haasoftu mootuu waa hunduu sirra gala. Kanaaf isin jechuu barbaade viidiyoon keenya irraas marratti dhaabata. Rosaa elfi mabruuk habibti yaa galbii yaa ruuhi. Akkasiin jedha warroonni hin heeruminillee heeruma baranaa moo heerumuu qofa bakka barri barana 2024 happy 22 4 wala 2024 bakka wallahi heerumu bichaadha. Biyyalleen heeruma namni baasilleen heeruma namni maal jechuudha kuni yaa ummata kiyyaa heeruma dafa 2024 happy wallahi baay'ee namatti tola. Shamarran heerumu qofa bakka dhiirri fuudhu qofa shamarran heerumu qofa. Akkasii nagaannaa tura laakii share gochuu subscribe gochuu hin dagatina. Bye bye. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnuti.